فامي أكمل داتي بس الكيس بالبلي أكونت تي فيدم دروا تكاد بدران أبدي رنو سيجرا المانا دران كيتي سيجرا إذا سيجرا سلانا دبسوا أنا سيجرا سينجنا دقيفة درا غران نجوبة تسجلا أستاذ مويت الرجل مويت الرجل تا حمزة أنيو بوسيدري أرارا بليز جرا خيني راح نافها دبتو كي دبتو جراها والقبج نو بليز دبتو أستاذ ديبي دري أرارا يودن ديسن حميلة حميلة وان حميلة ساج أبسون الرانغو دينا هذا يا دري والديب سابرا ما حميلة مرتبطو جبتي جرتو أستاذ تكاجرتو namni kun miidiyaa kana irra ba'ee bahuu jechuun yeroo hedduu duullee hedduun irra bana muun boonye. Arramoo dubbiin tun boochisu jirti. Dhugaadha roorroon nama dhufuu waan jiru. Ammoo roorroo tana hatta namnummaan isa jala jirullee beekuu fi dhabuun roorroon wanni tokko tokko gartee miidiyaa kanarra namarra deemuun waan haaraa miti. Hanga namni akkaawuntii fiitti fayyadamuu dadhabee sanuu nama dhuunfaatiin akkaawuntii ifirraa baasetti fayyadamuu dadhabee ustaaza sadarkaa kanatti manneen namarra diigamee deebisi dhaadannaan dilli tokko taatee godhamtee agarree asumarratti osoo teenya ilaallu afaan oromoon takka jecha oromoon takka hin jirtu wal sossobuun kijibuun hin barbaachisu tokkummaa yoo jiraate dhugaan jiraachuudha tokkummaa yoo jiraate dhugaan jiraachuudha tokkummaan kijibaa kan gareedhaa fi gandaan wal miidhanii beekaadhaa roorroo dila kana walirratti oofan samiidha itti tokkummaan oromoo sun. Wanni murtii guutuu irratti ta'e waan miira keessa nama galchu. Oromummaan diigamtu tanummaan nuti miidhaa teenyaan eegaa ollutuun tame. Tanummaan nutummaan miidhamne tokkummaan oromoo kanummaan nuti eegaa ollutuun kame afaanilleedhaan uumamu hundaan jechuudha. Tuffiidha kun tuffiidha malee ganda tokkoo qabanii ganda tokkoon nama hidhuun dura namni tokkummaa oromootiif yaadu waan kana hin dalagu. Fuudhanii Adaamarraa Baaleetti hidhuu jechuun kun gartee namni tokkummaa oromootiif yaadu waan kana hin dalagu. Kun tuffii namaa qaban nama agarsiisudha. Tokkummaa oromootis badduu taatu kan balleessi uummata waan kana godhe malee warra ammaa tana dubbatu miti. Kunis natti bilbilinaa dhaabbadha. Nuti hoggayyuu boqonnee du'aa ooluu hin dandeenyu. Tokkummaan oromoo nu samidhee haadha sitti himtu. Amma wanni gartee godhamuu qabdoo jiraatti ustaaza. Wallahi laazim dubbiin if nama jibbisiifti. Wanni ta'e kun. Wannummaan ilaa ammaan tanaa himamuu jiru. Dalagalgalaa isin jalatti hin dhaga'u jirra. Yoo tokkummaan oromootis kana ta'e yoo tokkummaa oromootii sunis karuma tokko qofarra dirqama taate yoo rabbi irraa akkasiin murtooyte hin beekan. Yoo kana hin ta'in roorroon hangana geessu sababaan itti namarra godhamtu hin jirtu. Namni maqaa sheekaa qabu tokko miidiyaa kanarratti ol ba'ee akkaan godhe gartanii harka kiyya jira to'annaa kiyya jala jira xaaxxaaxxaa jechuu ture miidiyaa kanarra. Namni tokko ilmi oromoo tokko yoo hidhame namni sheekaa tokko akkatti waa qabbaneessu dubbata. Akkatti hidhame san gargaaru dubbata. Dhaladhe nama kiyya akkatu arguun barbaadu jeetiin dubbadhe waan biraa waan hin godhin qabu. Anyway. Laali. Irra fuudhaa barbaada. Wal qabsiisanii oofaa turan ustaaza bar miidiyaa kanarra jirra bar. Ustaaza. Martuuti wajjin murtii barbaachisu rabbi. Waa'ee kadir dubbatu akka murtii guutuun kadir bobbaasu jiru fudhanii haasawaa turan. Amma waan gabrarraa murtii guutuun ergu jiru waliin dubbachaa turan. Gartee murtii guutuun immoo deebi'ee murtii guutuun dubbate waan dubbate san dubbiin abbaa dubbate san laaluu osoo hin taane sababaa waan san nama dubbisu waan duuba deemu jiru waan godhamu jiru sooshaal miidiyaa kanattis gaara duuban jiru barteenyee ilaaluu jirra argu jirra. Kanaaf mucaa kan akka malee mooraalii isaan dhawamtee jirti. Salaamu alaikum. Malee miidhamee jira dhugaa rabbi dubbachuuf waan kana ta'e abbaan fedhee obsu takkittummaan Adaamaa Daabalitti fudhadhamuuf sun dubbii qabdi. Waan ibidda nama qabsiisu waan ta'uu hin qabne ture. Waan sammuun uummata Oromoo tokkummaa Oromootiif yaaddu hin goone ture jechuudha. Osoo ammaas namni kana ta'e murtuu ta'uu baate rabshaa miidiyaa kanarra buutuu ni beekna. Oggota kanaaf Afandi Ibrahim
ati nama guddaa Ameerikaa keessa taa'ee dalagatu maaliif baalagee baxaraan akkanatti taata? Maali namni guddaan qallaaliin akkana Afandii Ibrahim ni beeytanii? Maali namni sareen akkana Afandii Ibrahim ati saricha? Maal godhe? Maali sareen akkana? Isuta. Maali sareen akkana boo? Ustaaza. Hamza Abdullah. Afandiin Ibrahim sareedha. Maali sareen akkanaati nama guddaadha. Sirraa maallaqa seenaa baalagee nama guddaa qallaali. Ajenda kanya jirra dhiisa Hamza inni Afantii waan akkanaa jaa inni Afandii Ibrahim aqlii akkam qabaateeti. Sanamni laal yoo dhugaa dubbanne Hamza seefaan dubbadhu. Aboo diqaalaan guddatte. Seefaan nu dararte wallahi Afandii Ibrahim aboo namicha kana. Ittiliisi Hamza ittiliisi wallahi amma la nuti mira keessa gallee jirra waan gaariin dubbannu. Afandii Ibrahim. Haalatti teessu qabdu. Mutiitu siistama maallaqa guurachuu dhufe. Ke las scheiße egal las. She bitte las. Macht dein Ding weiter. Bitte las she. Bitte. Haalatti gartee amma laale. Namni ayiliinus maallaqa. Maaliif kaayyoo deemnuufu kaayyoo gartee akka meeside namni ajandaa deemnuuf irraa dhaabbachuun qabu namni karaa deemu. Afandii Ibrahim akkas jette. Hamza dhiisiga. Hamza dhiisiga. Las bitte. Ajandaa maallaqa ummataatti guranneetis hin beeknu. Ustaaz obsi maallaqa ummataa guranneetis hin beeknu. Sasanitti deebi'ata maallaqa gurachuuti kan deebinu. Warri guratee hatu bare inuu achitti hafe. Osuma barra rakkoo saaka isaanii dhaqee himatee hundumtu kun gargaaru bara. Amma multi guutuu wajjin jiru hundi keessanuu. Ammoo awara bisu addaati. Ammoo la karaa gandaa deemu deema. Dubbii gartee gurgurtaa kana irratti afaan sararleen dhageenye nama biraatutu hime. Nama biraatiitu waan kana hime malee murtii guutuun inni manne irratti hin dhageenye jechuudha nuti. Ammoo waan ta'u jiru miidiyaa kanarratti himaa ammaan tannee himame malees walumaan miidiyaa kanarra jirra harkaa turre. Harkaa turre waan deemaa ture. Osmee xiyaa. Yaaddawaattis turre hin oolamne dhufte ammaa wanni isin dhaammadhu. Wanni isin dhaammadhu namni keenya ka jarjartanii gartee jarjartanii waan hin taane dubbattanilleen suuta ja'a. Oromoo tokko rorrisuu hin qabu. Oromoo rorrifame cinaa dhaabbachuun gandummaa miti. Asliin naqishee. Ilmi Oromoo rorrisu diinaan garaagarummaa waan takka waan qabu hin qabu. Keenya waa dubbanna. Dhiifama gurguddaa keenya isintu nu dura jira. Isin cinaan dabarree waa dubbachuullee nutti ulfaata. Personaalii akka nama dhuunfaatti akka obboleessa keessaniitti akka hiriira murtii guutootti illee akka obboleessa murtii guutootti illee waan dubbadhu qaba. Murtii yeroo dheertuu wal quba qabnaa wal beekinallee waliin jirraa innaa Itoophiyaa irraa ka'ee Dubaayii dhufillee as waliin turraa asiin biraa deebi'aa jechuudha. Laakiin murtii guutoo arra rakkatee yookaan waan gaafataa miti. Murtii guutoo nama bira dabree baanee dubbanu. Odoonii fi inni daandii qabatee jiru daandii isaasarra jajjabeessuu osoo hin ta'in itti duulayyuu hambaa wajjin eeganni cabee booda darga baanee dubbanu. Arra mucaan kun sadarkaa kana deemee hamma kana kaga woo godhe amba caalaa numa mataa keenya jechuudha. Osoo ifin gaafa jarri gabbaatee itti duultu namni itti duulu san gaafa gabbaatee maaliif jirtaa akkamitti jirtaa maaliif kun tahee maaliif irra duulamaa jedhee namni keenya salaa dubbate steppiin kun hin deemamu amma jeneraalii wayim miidiyaa kana gubbaarraa iyyuu miti. Ustaas Hamzaa Shajjaabirlee Hamzaa Haajiitillee namni hundi as keessa jirtan gurippii godhaa keessaan waan godhamaa haa godhamuu fi mucaan kun sammuu nagaatti firiidamitti akka deebi'u jechuudha.
ofitti haa deebi'u ofitti amma ofirraa ba'ee jira waan ta'eef ofitti haa deebi'u akka inni ofitti deebi'u godhuudhaaf keessaan guruppii goonee dubbatudha yoo danda'ame jechuudha ammas jechuu dubbadhee dubbii guddisuun faayidaa hin qabu gara hojiitti galuudha bakka ammas bichaa jechuu barbaada. Dhugaa keetti bayaan I agree with you on that. السلام شيء عليكم. وجودك السلام عليكم ناس يدروا جرا يو وجودك أنا بدو شيء تاتي أبشر هاي. دي فما سايا بخي دي فما دورو وانت كان سي مامزا لا لما انت نهاسوني دلي هاسو مجروحون دي مجاهنا سر المديراتي تايبو يوكامو كانت وجرا even still أميرو أمين غيس جروحي ستي وتيلان جراجة شجرا وتيلو قباسا جرا so مجاهن haala inni irra jiru waa'ee namni isin hin jiru yookaan namni waan isaan jiru san lafa kaayaati ammaaf mucaa kana akkamitti isa gargaaruu qabdanii haala inni amma keessa jiru isinii tuqu jira isiniif galutti hin jiru hoteela jira so ani akkanatti hin jira yoo dandeesse mucaanuu koo na laala jechuu jiraan so waan furmaata ta'utti haa deebinu dhiisaa waan hunda dura mucuma kana nama komachuu boodatti deebina wal qoqqoomna rakkoo hin qabu yeroo ni qabna garuu waan isaa kana nu haa yaachisu dura sinirallee hin beeku. Nu asirratti يا nam lama. هي سادين الرادبتي حمزة هي حالي إني خيسجرو يرو أجر هدو نما ناسيسا سلا نمني أما إسابر اللي قرتي جراتي هدو بريد هذا ديبريشن يكون هدو فقط على قرتي حالوان بكيان نهند نما جيسا بيتا أما تكوميدات وهندا إتقيفني جتوخية ورا قرتي جما خان نسوا ببنتي حاسوف خناس yeroo biraatiif achi kaayyannee walitti deebinaa amma yeroo amma keessa jirru kanatti an haala akkamiinin isaaf waa naquu danda'a. Gama keessaatiin na erge Hamza. An gabaabdutti tanumaan jaa. Ta wal komachuutii fi ta maarree dhiisa. Mucaan kun hoteelaan jira jechaa jira jara keenya. Akkaawuntiin isaarraa cufamtee jirti. Kara deemu wallaaleeti dachiin itti shirjettee taa'u jira. Amma emergency yeroo amma irra jiru kanatti waan gartee isa dhaqqabu barfeenu gama keessaatiin Hamza nu ergi ammaan tanaan ergaa fi Anaafis na ergi Yuusufiifis ergi waadeero haasawoo dhiisa mucaa kana maallaqaa naa gargaaruun ammaan guma kanaawu nuti ijoolleen arge wal komachuu booda walii gaddeebina booshii tola irraa baasnaa rakkoo hin qabu. tammoota maarree banatee maal banatee warra ja'uu san walitti as deebina inshaallah akka beelutti walitti as deebina. السلام عليكم. وعليكم السلام. Assalamu warahmatullah.